جاتك كستي برا ستيشن سيجلشي زار إني سنة أرجنام بيك بوكي سار ست دبّت ما سيسي جيبي سودي جي إني يا روبي أنا إن كل ده سيمانة يجهدا عشان أشوف أكنا نتفكر ما يجبر تودا بيار باجرن جرو أجي لسامبرا ليفي قالي يرون دوما انتري بكا وأكثر يعني كم يتوقع بيسا كفودو من عمنا أكا دبّت ده ما يجودا من عمي ما يجودا يثني نيونا قربنا ديسو دي النهار دوغا دبّت ميجالا تراني رياسين كفون نحن نقرقام تقرين كفون والبكين كفون يركنا بايد أنا نتفكر يعني رياسة دي وجنين تقفا جول وردوغا وجنين أكنا انتني نتفكر أتاني ما لوانا براتي في وجه حتاونو كورساس إرها حفوتهنو Safuu bara kanaaf dhugaa waaqayyoo namni otoo haadha manaa qabu haadha manaasaa mana kaa'ee otoo abbaa manaa qabu abbaa manaasaa mana kaa'ee miidiyaa kanarratti ba'ee namoota sobaanii kan inni gara jireenya isaatti akka waa fiduutti jireenya nama biraallee balleessaa jireenya mataasaallee kan inni diigatee oolu dhugaa dubbachuudhaan waan baay'ee nama qaalifachiisu keessumaa bara kana keessatti abbaa manaa fi haadha manaa turanii otuman tiktaakii keessa deemu maal ta'ee haadha manaan qabu nama gargaaru hin qabu bakka rakkina guddaa keessa jira jedhee otoo himachaa jiru haati manaasaa immoo biyya arabaati kan ishiin jirtu yeroo ishiin hojiirra jirtu kan inni eeggatee sa'aatii bilbilee fi akka hojiirra jirtuuf hin jirre mirkaneeffatee gara laayifii dhufe sana booda maaltu ta'ee isa jedhamu salphina guddaa salphina waan isa salphise taa eega jechuudha maaliif fuula nama hedduu biratti laayifii kan isaan hordofaa jiru nama hedduudha jechuudha namni inni dhaqee laafii isaa irratti dubbate kuni biyya Awurooppaa keessa jira akka inni isa gargaaruuf akkasuma immoo namoonni biraallee shamarran biyya Arabaa jiran kunillee garaa isaaf akka laafaniif namni kuni waan hedduudha kan inni dubbate jechuudha garuu haati manaasaa erga deemtee biyya Arabaa keessa jiraachuutii eegaltee birrii ismarratti ergaa jirti waggaa 3 guuttee jirti jechuudha ashamaa arika fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti ishiniif abaayatu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha ishiniin jecha haara kan dhuftanii subscribe gochuudhaani na jajjabeessaa manni kuni haaraadha kanaaf iyyuu deeggarsi keessan na barbaachisa waan ta'eef hadaraa keessanii subscribe like qabdanillee koomentii jala kaa'uutii hin dagatinaa ishiniin jecha gara yaada qabadhee dhufetti ishiniif darbaa namni hundumtiyyuu irraa barata jedhee yaada maaliif biyya lafaa kanarraa yoo jiraanne umurii waaqayyo nuuf kenne jiraanna yoom akka biyya lafaa kana gallakifnee deemnu immoo hin beeknu waan ta'eef dhugaaf jiraachuun baay'ee barbaachisaadha dhugaaf hin jiraannu yoo ta'e dhugaa hawwaallee immoo dhugaan guyyaa tokko bakka itti awwaallame sana boolla dhoosee ba'ee nu salphisuusaa hin oolu ishiniin jedha egaa mee sagalee micayyoo kanaa waluma wajjin kan nuti dhaggeeffannu jechuudha. namni kun faayidaaf sitti siqe moo dhuguma rakkateetu jettee yaadda amma fakkeenyaaf gaafa zimmetee teessee yaaddu wantoota hundumaa duubatti deebitee gaafa yaaddu amma sa'aatii kanaan jechaadha liifirratti argee sa'aatii kanaan dhugaanatu namni kuni anaan gargaaramuudha malee miidiyaa irratti beekan hiriyaan qabu riichiraashaan akkanaan beekne dubbate gosa biratti ani hiriyaan qabu siin jedhe jiruus hin qabu jedhe garuu waan baay'ee wajjin karoorsinee amma irraa jechaadha inni yoo intini jijjiirramuyyee jechaadha dawalee maalirra deemgadda amma intini baasuudhaafanii fi qaadaa isaa addasuu dhafan sorry jack itti fufi qaadaa isaa addasuu dhafan jenna maallaqa itti dabaliitoo namarraa barbaaditoo maallaqni gadhiifamennaan okkee maallaqni gadhiifame itti dabaliitoo baasedhee ergame 120 jechaadha. yoom amma ji'an kunne torba sadii moo torba lama dhugaa jettaa dhugaa gooftaan siifan argisiisiti yoo barbaade na bireera keessani amma konne nini haasaa oole dhageessetta waan hundumaa osoo maallaan jedhe ani edinaan jedhe gooftaa kana booda gooftaa natti hin jedhin ani gooftaan jedhamu ani kana booda ani dhiisee isayyuu naan jedhe kaleessaa qabee jechaadha akkasumaan jedhe inni baay'ee keessi kunatti
دامي ألكم نهيج كود دي نامبو مالف إنما أكنا مالف كوفي مالف جاب دكانة مالف دي ما يعقوفنا كو جري باين قوفنا تندرت بوا
ሶስት ሳምንት አካባቢ ነው 100 ምናምን ሺህ ብር የላኩለት። እሱ ግን ምን አለ የቤት ኪራይ ራሱ 18 ሺህ ብር ነበረኝ በሉኝ። ምን እንዳሉን ታውቃለህ? ቤት ኪራይ መክፈል አለብሽ አለኝ። አንተ ስራ ከሰራህ ለምን አትከፍልም አልኩኝ። ምክንያቱም በፊት ቤት ኪራይ በፊት የነበርንበት የቤት ኪራይ በጣም ቀናሽ ነው። ሁለተኛ ምን እንዳለ ብርሽ አይደለም እምትይ ብርሽ አሁን እሰጥሻለሁ። ምክንያቱም ያው ይሄ ምንድን ነው አሁን የነገረህ ድርጅት ማለት ነው እዛ ለምን መሰለህ እሱን ለሌላ ሰው መስጠት ይችል ነበር ከመጀመሪያ ማለት ነው። ዘመዱ አለ እዛ ማለት ነው ስራ የሌለ ሰው እኮ ብር አንተ ብር ከሌለ ያን መጠን ነው እንጂ የምትሰራ በአንድ ጊዜ በ4 ፕሮጀክት በአንድ 4 ቦታ ወሰደ ኩማ። ይሄ ነገር ይበዛል ያለ ጋኔ ማለት ነው። በፊት እያንዳንዱ እንትን ፕሮጀክት ፔመንት እየተሰራበት ፔመንት ሁሉ ስክሪንሾት አድርጎ hadawannu Korsas iraha hafuthannu